Harka fuula hordoftoota keenya kabajamoo dhiyoo fi fagoo irraa sagantaa keenya hordoftan hundinuu nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin haa ga'u jenna. Akkam jirtu? Sagantaan kun tamsaasa Finfinnee Maltiimiidiyaa Istuudiyoo Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti argamurraa isiniif darbudha. Finfinnee Maltiimiidiyaa sagantaa seenaa namoota yeroo addunyaa kanarra jiraatan keessatti hojii gaarii ta'an saba isaaniitiif biyyaaf akkasumas addunyaaf hojjetanii darban dhaloota irraa seenaa jireenya isaanii irraa akka baratuuf qophii mata duree fakkeenyummaa gaarii jedhuun qopheessee isiniif dhiyeessudha. Namni qophii keenya irraatiin seenaa isaa isiniif dhiyeessinu ijoollummaa isaatti maatii isaa dhabus deega ijoollummaan qeexxoo isa seenteef harka osoo hin kennin bu'aa bayii qabsoo jireenya hedduu keessa darbee seenaa saba isaa keessatti namoota dhalootaaf fakkeenya ta'uu danda'an keessaa isa tokko ta'uu danda'eera. Inni rakkatee barachuun ofiif ta'uurra darbee uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota biyyattii sirnoota cunqursitootaatiin qambarrii cunqursaaf gabrummaa jalatti kufan hedduun ijaaramuun akka isaan qabsoo diddaa gabrummaa geggeessaniif karra qabsoo saaquun galaa seenaa rirminyaan dhalootaaf galaaseera. Namni Finfinnee Maltiimiidiyaa qophii isaa mata duree fakkeenyummaa gaarii jedhu har'aatiin seenaa isaa qopheessee isiniif dhiyeessu kun maatii isaatiif dhala lammaffaa yoo ta'u hangafisaa fi inni namoota qabsoo Oromoo yaadaan dhiigaa fi lafeen utuban keessaa galmee seenaa maqaan hayyootaaf gootota saba isaaniitiif gumaacha gaarii gumaachanii dhalootaaf fakkeenya gaarii ta'an irratti galmaa'u keessatti maqaan isaanii tartiiba duraa irratti galmaa'ees jira. Qabsoo diddaa cunqursaa fi hiree walqixxummaa saba Oromootii fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa biroo keessatti qabsaa'ota walakkaa lammaffaa jaarraa 20ffaa keessa dhalatanii aarsaa isa dhumaa namni tokko dhiyeessuu danda'u gootummaan baasanii darban keessaa ijoolleen obbo Tumsaa Silgaa maqaa guddaas qabu. Hordoftoota keenya kabajamoo taatan egaan gumaata maatiin kun qabsoo taasisaniin saba isaaniitiif gumaachan qophii har'aa kanaan ibsuun waan bal'atuuf seenaa hayyicha abbaa qotee bultoota biyyattii ta'e irratti qofa xiyyeeffanna. Hanga xumura sagantaa keenyaattis nu waliin turaan afeerraa keenya. Chaanaalii yuutuubii keenyas sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Keessummaan keenya har'aa eenyu yoo jettan Baaroo Tumsaati. Baaroo Tumsaa eenyu? Seenaa hayyicha kanaa akkatti aanutti qopheessineera. Waa'ee bara dhaloota Baaroo ilaalchisuudhaan barruuwwan seenaa barreeffaman gariin isaanii Baaroo Tumsaa bara 1938 dhalate kan jedhan yoo ta'u gariin isaanii ammoo bara 1942 dhalatee jedhu. Haa ta'u malee Baaroo Tumsaa kan dhalate bara 1938 akka ta'e ammoo ragaaleen maatiitti dhiyeenya qaban ni ibsu. Kanaaf Baaroo Tumsaa bara 1938 dhi'ee Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii ganda Karkarrootti abbaa isaa obbo Tumsaa Silgaa fi haadha isaa aadde Naasisee Cirrachoo irraa dhalate. Baaroon hangafa isaa luba guddinaa Tumsaan alatti obboleessa Nagaasaa Tumsaa jedhamuu fi obboleettii Raahel Tumsaa jedhamtu waliin dhalate. Maatiin isaanii ijoollummaatti waan du'aniif hiree fi itti gaafatamummaan Baaroo fi miseensota maatii jiraachisu harka ilma hangafaa maatii kanaa kan ta'an luba guddinaa Tumsaatti kufe. Baaroon deeggarsa obboloota isaa luba guddinaa Tumsaa fi Nagaasaa Tumsaatiin barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Naqqamteetti barate. Barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo gara magaalaa Bishooftuutti maluun mana barnoota Makaana Yesuus Itiyoophiyaan Ivaangelikaal Kolleejii jedhamu seenuun barate. Baaroo Tumsaa umurii gabaabduu addunyaa kanarra lubbuun jiraate keessatti hojii qabsoo sabni Oromoo walqixxummaaf godhu finiinsuu irratti umurii isaatiin ol wanta firiin isaa bara dhufaa darbaan hin gogne kan du'aa ol jiraatu akka lafa kaa'ee darbe seenaan isaa dhugaa ba'a. Sababa barnootaatiinis Baaroon jireenya isaa harka hedduu Shawaa keessatti akka dabarse bara 1959 irraa eegaluun kan isa beekan hayyuun seenaa Oromoo amma lubbuun hin jirre obbo Ida'oo Boruu bara 2017 turtii isaanii raadiyoo Finfinnee kan ammaan kana Finfinnee Maltiimiidiyaa waliin qabaatan irratti himanii turan. Namni mallattoo qabsoo Oromoo ta'e kun barnoota isaatiin jabaa waan tureef barnoota isaa sadarkaa lammaffaa xumuruun yuunivarsiitii Haayile Sillaasee isa jalqabaa jedhamuun bara sana kan beekamu amma yuunivarsiitii Finfinnee seenuudhaan muummee faarmaasiitti qara'uu jalqabe. Achiis faana Oromoota muraasa barnoota seeraan eebbifaman kan akka Baqqalaa Galataa kan barreessaa dhaabbata Fannoo Diimaa Addunyaa ta'an hordofuun barnoota isaa itti fufuudhaan ituu hin turin yuunivarsiitichumarraa barnoota seeraan digirii isaa jalqabaa fudhate jedhu obbo Ida'oon turtii isaanii miidiyaa keenya waliin taasisanii turaniin. Baaroon turtii isaa yuunivarsiitii keessatti barattoota jijjiirama barbaadanii wajjin walii galuudhaan sochii cimaa taasisaa ture. Barattoota kutannoodhaan saba isaaniitiif qabsaa'aa turanis sadarkaa garaa garaatti ijaaraas tureera. Baaroon ijoolleen Oromoo biyya isaaniitiif hojjechuu akka qabaniifillee gurmeessaa akka ture seenaan isaa ragaa ba'a. Hayyuun qaalii saba Oromoo kun bara 1964 hanga 1965tti waldaa yuunivarsiitii Kolleejjii Finfinnee irratti pirezidaantii barattootaa ta'uudhaan kan hojjete yoo ta'u bara 1966tti immoo yuunivarsiitii Finfinnee irratti barreessaa waldaa
waliigaltee barattoota yuunivarsiitii ta'uudhaan waldaa kana hoogganuus danda'eera. Waa'ee adeemsaaf akkaataa filannoo hoogganaa yookaan barreessaa waldaa barattoota yuunivarsiitii filachuuf taasifamu ilaalchisuudhaanis qabsaa'aan gameessi obbo Leencoo Lataa ennaa dubbatan hooggansa waldaa barattoota yuunivarsiitii ta'anii filatamuuf dandeettii cimaa ta'e qabaachuu fi ga'umsa addaa agarsiisuu feesisa. Dorgommii jabaatu jira. Shira baay'eetus geggeeffama. Sana hunda keessa darbee filatamuun isaa dandeettii siyaasaa baaroon qabu mul'isa jedhu. Hayyuun kun guyyaa gaafa yuunivarsiitii seenee kaasee guyyaa tokkollee qabsoo irraa kan of hin qusanne Baaroo Tumsaa qabsoo uummata Oromootiif gumaacha mul'ataa gumaachuus danda'eera. Yeroo Baaroon barataa yuunivarsiitii turetti mooraa yuunivarsiitii keessatti baay'inni barattoota Oromoo yuunivarsiitii seenuun baratanii haa xiqqaatuyyuu malee Baaroon warruma jiran kanaa wajjin wal arguudhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuu irratti maree taasisaa tureera. Baaroo Tumsaa Silgaa bara 1966tti yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota faarmaasii irraa sadarkaa digirii jalqabaatiin eebbifame. Itoophiyaa keessatti namoota jalqabaa faarmaasiin eebbifaman 2 keessaa tokko Baaroo Tumsaa akka ta'e maddeen seenaa ni ibsu. Dhimma kanarrattis Dr. Diimaa Naggoo gaaffiif deebii taasisanii turaniin Itoophiyaa keessatti namoota jalqabaa faarmaasiin eebbifaman 2 keessaa namni tokko nama Eertiraati, namni biraan ammoo Baaroo Tumsaati jedhu. Baaroo Tumsaa bara 1966tti barnoota yuunivarsiitii akka xumureen hojii kan jalqabe ministeera fayyaa Itoophiyaatti seenaa fi seera hojii faarmaasii biyya Itoophiyaa akka jirutti jijjiiruu danda'ee jira. Ministeera fayyaa Itoophiyaatti seera golli faarmaasii hanga har'aatti ittiin hojjechuutti jiru kan qopheesse hayyuu calaqqee Oromootaa ta'e Baaroo Tumsaa ta'uu isaa ministeerri fayyaa fi golli faarmaasii biyyattii ragaa ba'u. Faarmaasiin Itoophiyaa keessa jiran sirna akka qabaatan gochuu irratti qooda guddaa kan taphate Baaroo Tumsaati. Kana malees Baaroo Tumsaa manneetii qoricha yeroon irra darbe nagadan irra deemanii sakatta'uun dhabamsiisuu, namni faarmaasii keessa hojjetu nama ogummaa fayyaa qabu akka ta'u murteessuun hojii to'annaa manneen qorichaa irratti akka hojjetamu gochuu danda'eera. Keessumaa Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti namoota kanneen ogummaa fayyaa warra misiyoonaan baratanii fayyama faarmaasii kennuunis Baaroon ga'ee guddaa taphateera jechuun dubbatu Dr. Diimaa Naggoo. Biyyattii keessatti seenaa daldala qorichaa fi qabeenya gama faarmaasiitiin horatamuu qabu ilaalchisees hayyuun Oromoo kun dadammaqiinsa barbaachisu uumuun ilmaan Oromoos faarmaasii dhuunfaa banatanii akka isaan hojii daldala qorichaa irratti bobba'an taasisuu kan inni danda'e hiree kanatti dhimma ba'uun ture jedhu. Egaan kan nama ajaa'ibu bara sanatti kootaa heeyyama faarmaasii 425 kennamuuf qophaa'e keessaa 421 dhalattoota Oromoof kan laate yoo ta'u Baaroon wanta kana hojjetee hanga raawwatutti qaama mootummaa keessaa namni tokkollee quba hin qabu ture. Kun ammoo dandeettiif ga'umsa Baaroo Tumsaa yoomessaa fi haala akkamiin hojii saba isaa fayyadu hojjechuu kan danda'u ta'uu isaatiin ol akkaataa akkamiin saba isaa gurmeessuu nama danda'u ta'uu isaa kan mul'isudha jedhu kanneen hayyuu gameessa kanaa waliin walitti dhiyeenya qaban. Haa ta'u malee erga Baaroon seera haarawaa tumsiiseetiin booda kanneen hojii daldala qorichaa irratti bobba'anii seera alummaatiin hojicha akka barbaadanitti hojjetanii fi hojjechaa turan shiraniin gaazexeessaa Maammoo Wuddinee jedhamu waa'ee kenniinsa heeyyama daldalaa fi seera haaraa tumame ilaalchisuun akka wanta seerichi daldaltoota miidhuuf tumameetti fakkeessuudhaan akka malee afarsuu isaatiin Baaroo Tumsaa hojii isaa bifa adabbiitiin akka gadhiisu taasifame. Kun aarsaa Baaroon saba isaatiif kaffale keessaa isa tokko jedhu namoonni seenaa isaa itti dhiyeenyaan beekan. Baaroo Tumsaa hojii isaa ministeera fayyaa hawaasaarraa erga ari'atameetiin turtii muraasa booda gara yuunivarsiitiitti deebi'uun barsiisaa faarmaasii ta'uun hojii barsiisummaa akka eegales kanneen seenaa isaa qoratan ni dubbatu. Baaroon muummee barnoota seeraa seenuun barnoota eegaluun isaa ammoo sochii barattoota yuunivarsiitii keessatti barattoota gurmeessuu fi siyaasa barsiisuuf haala mijataa isaaf uume. Sochii qabsoo diddaa fi mormiin barattoota yuunivarsiitii Baaroo Tumsaatiin maandheeffamaniin jalqabame utuu hin turin ifatti ba'uudhaan namoota hedduu sochooseera. Sochiin kunis kana qofaaf utuu hin taane uummanni Oromoo akka inni mirga isaaf falmatuufis karaa baneera. Kanaafis hayyuun kun shiraaf gochaa diinota sabaa sirriitti hubachuun keessumaa uummanni Oromoo akkasumas sabaaf sablammoonni biyyattii qambarrii gabrummaa sirna cunqursitoota jalatti kufanii turan akka qabsoo diddaa finiinsaniifis barsiisaa akka ture barruuwwan seenaa isaa irratti barreeffaman ni ibsu. Baaroo Tumsaa yaada jijjiiramaa guguddaa burqisiisuun nama morkataa hin qabne ture. Quunnamtiif hariiroo gaarii uummata Oromoo kutaa Oromiyaa hunda keessa jiru waliin qabutti fayyadame bara 1965 dhaadannoo lafti qotee bulaaf jedhuun uummata sochoosuun magaalaa Finfinnee fi naannolee biyyattii hedduu keessatti
hiriira qopheessuun Oromoof jijjiirama guddaa kan fide ilma obbo Tumsaa Silgaa bu'uuraaf kallattii qabsoo hundaa nu akeekuu danda'e kanadha. Dr. Diimaa Naga'oo dhimma dhaadannoo lafti qotee bulaaf jedhu kana ilaalchisuudhaanis yeroo dubbatanitti Baaroon abbaan isaa obbo Tumsaa Silgaa ciisanyaa yookaan kan lafa ofii hin qotanne akka turan irra deddeebiin himaa ture. Kunis qabsoo isaa kanaa fi labsii lafaa bara dargii keessatti akka ba'uuf gahee olaanaa kan qabuu fi bu'uura ture jechuun turtii isaanii OBN irratti dubbatanii turan. Yeroo sanatti uummanni Oromoo lafa isaa irratti mirga dhabee bulchiinsa gabrummaa jalatti lammii sadaffaa ta'ee qabeenyaan saamamaa siyaasaan hiraarfamaa fi aadaa isaatiin tuffatamaa akka ture barreeffamoonniif maddeen seenaa garaagaraa ni himu. Wanta hundumaan olitti hayyuuf qabsaa'aan gameessi kun uummati Oromoo biyya abbaa isaa irratti garbatee alagaa humna qawween itti dhufeen lafa isaa dhabee ture deebi'ee akka dhuunfatuuf kabajamuu mirga dhala namaa fi bilisummaaf karra qabsoo saaquun qabsoo yeroo jalqabaaf eegalame keessatti hojii boonsaa hojjeteen kunoo guci qabsoo inni qabsiise dhalootarraa dhalootatti wal harkaa fuudhamaa kunoo haala har'a keessa jiru kana nu ga'uu danda'eera. Kanarraa kan keessa Baaroon yeroo gabaabaa gidduutti sagalee fi bubbeen warraaqsa diddaa gabrummaa duraan dhaga'amee hin beekamne golee afran biyyittii keessatti babal'atee akka dhaga'amuuf hooggansi inni kenne mootummaa Haayile Sillaaseetti yaaddoo haaraa uumuu danda'eera. Baaroo Tumsaa itti fufuudhaan namoota paarlaamaa keessa hojjetanii wajjin wal argee mari'achuun warra akka Maammoo Mazammirfaa wajjin ta'uudhaan waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa fi baadiyyaa keessattis mormii fiiwudaalizimii babal'isuun sochii mormii bara 1966 keessa ture irratti haala mijeessuunis shoora olaanaa taphateera. Baaroo Tumsaa Silgaa hoogganaa barattoota yuunivarsiitii ta'uun hojjechuun isaa waajjira fayyaa Itoophiyaatti gola faarmaasii hoogganuun isaa hirmaannaa hariiroof quunnamtii gaarii waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa fi paarlaamaa biyyittii akkasumas waraana biyyittii keessatti qabaachaa tureen muuxannoowwan hedduu horachuu kan danda'e yoo ta'u muuxannoowwan kana irraa argateen dhimma ba'uunis abaa'oo hundeessuuf danda'eera. Jaala qabsoo Baaroo kan ta'an obbo Leencoo Lataa Baaroo wayita yuunivarsiitii 4 kiilootti faarmaasii baratuun baree jedhu. Haa ta'u malee wal beekumsi keenya osoo waggaa hin guutin ani barnootaaf gara Ameerikaatti imaluun waggaa 4 booda yeroon deebi'utti Baaroon bu'uura qabsoo mirgaa Oromoo kan ta'e waldaa Maccaaf Tuulamaa waayilan biroo waliin jajjabeessanii gadi dhaabanii turan. Akkasumas qormaatilee hedduus keessummeessaa turan jedhu. Bara 1967 keessa waldaan Maccaaf Tuulamaa yommuu cufamu mootummaan Haayile Sillaasee murtii du'aa obbo Maammoo Mazammir irratti raawwate. Jeneraal Taaddasaa Birruu ammoo galamsootti akka hidhamu godhe. Hoogganoota hafan tamsaasetti guci sochii bilisummaa akka hin dhaabne gochuu irratti gaheen Baaroo boonsaa fi seena qabeessa akka ta'e ni beekama. Baaroo Tumsaa barattoota Oromoo gumii wal barraa jedhamu jalatti walitti qabuun akkasumas waldaa dhidheessaa jedhamu ijaaruun waldaan Maccaaf Tuulamaa akka hin banne godhee jira. Biyyatti erga deebi'anii booda wanjii hojjechaa akka turan kan himan obbo Leencoo Lataa Baaroon nama biraa tokko waliin ta'uun isaan dubbisuu fi sochiin siyaasa Oromoo iccitiin hojjetamaa akka jiruu fi sagalee diddaa gabrummaa yookaan Oromoo Voice Against Tyranny jettu koppii tokko akka itti kenne isaanis sochii kanatti makamuuf shaggaritti hojii barbaadanii akka dhufanii fi Baaroo Tumsaa hojii kana iccitiin yeroo hojjetu sanatti hojii isaa ministeera fayyaa irraa ari'amee barnoota seeraan digirii isaa barachaa akka ture kan yaadatan ta'uu dubbatu obbo Leencoo Lataa. Yaa'ii hundeeffama Baa'oo isa jalqabaan dhaabicha hoogganuuf Baaroo waliin namoota filataman keessaa kan ta'an jaalli qabsoo isaanii Dr. Diimaa Naggoo barreeffamni waraqaa qorannoo eebbaa barnoota seeraaf Baaroo Tumsaa dhiyeesse mata duree Decentralization and Nation Building kan jedhu yoo ta'u biyyi dimokiraatawaan uummanni biyyittii walqixa keessa jiraatan kan ijaaramu aangoon mootummaa giddu galeessa irratti walitti qabamu naannoleetiif qoodame naannoleen ofiin of bulchaa mootummaa giddu galeessaa waliin akka hojjetan yoo ta'edha jedha. Waraqaan qorannoo Baaroo Tumsaa eebbaaf dhiyeesse kun ijaarsa biyya Itoophiyaa keessatti ammallee akka galtee guddaatti akka ilaalamu namooti siyaasaa hedduun ni dubbatu. Waa'ee dandeettii fi beekumsa siyaasaa hayyuu kanaa Dr. Diimaa Naggoo yoo dubbatan Baaroon siyaasa biyyaa fi kan addunyaas nama hubateedha jedhu. Kanneen hiriyoota isaa turanis innaa waa'ee isaa ibsanitti dandeettiin Baaroo siyaasa sirriitti hubachuun olitti qabsoo mirgaa keessatti namni dursee akka of baru gochuudha jedhu. Obbo Leencoo Lataa wayita waajjira Itoophiyaan Standards jedhamu keessatti hojii eegalan waajjirichuma keessa nama ogummaa faarmaasii qabu qacaruuf gaaffii dhiyaateen
Obbo Leencoon Baaroo waamuun achii waajjira tokko keessa hojjechuun isaanii waa'ee siyaasa Oromoo irratti yeroo bal'aa qabaatanii akka haasa'aniif carraa guddaa akka uumuufii danda'e dubbatu. Inni namoota baay'ee beeka. Namoonnis ni dhufu, ni mari'anna, waraqaa namattiin dammaqsinu barreessina jedhu Obbo Leencoon waa'ee qabsoo isaanii ilaalchisuun yoo dubbatan. Kana malees qubee afaan Oromoo har'a sabni Oromoo ittiin fayyadamu Baaroo Tumsaa fi Haayilee Fidaatu bara lubbuun jiran qopheesse. Bara 1973tti qabsoon Oromoo akka inni sadarkaa olaanaa irra ga'uuf kaayyoo bal'aa baasuudhaan wiirtuu qaama qindoominaa dhaaba jedhu hundeesseera. Kunis ammoo ture dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhutti jijjiirame. Yeroo sanattis iccitiin adeemsa baa'uu ijaaruu keessa akka turellee ni himama. Sirna Haile Sillaasee kufee Dargiin yeroo aangoo qabatutti Baaroo Tumsaa jalqaba miseensa koomishina qorannaa yakkaa ta'e. Sana booda jaarmiyaa uummataa yookiis kan afaan Amaaraatiin Hizbi Dirijit jedhamuun hundaa'e keessattis ramadamuun hojjeteera. Gahee Baaroon mootummaa Dargii keessatti qabaate kanarraa kan keessa gariin Baaroo Tumsaa gartuu ilaalcha Itoophiyaawummaa dursan keessa akka jiruu fi adeemsa keessa sababoota garaa garaatiin achi keessaa dhiibamee ba'uun gara qabsoo Oromootti dhufee jedhanii kanneen yaadan turaniiru. Haa ta'u malee Obbo Leencoo Lataa fi kanneen Baaroo Tumsaa dhiyeenyaan beekan garuu waa'ee yaada kanaa ilaalchisuudhaan yeroo dubbatanitti Baaroon ifatti kan hojjechaa iccitiin ammoo adda bilisummaa Oromoo gadi dhaabuu irratti hojjetaa ture jedhu. Itti dabaluudhaanis bara sana qabsoon Oromoo sadarkaa lamatti hojjetamaa ture jedhu. Ifatti waan ifatti fudhatamu fakkeessuun iccitiin hojjetamaa ture. Baaroon gaaf tokkollee itti hin amanne wanta Hizbi Dirijit jedhamu sanatti Baaroon tooftaaf itti fayyadamaa ture jedhu Obbo Leencoo Lataa. Baaroo Tumsaa namoota akka Tasfaayee Abbisoo, Asaffaa Caboo fi kanneen biroo waliin ta'uun dhaaba Icaat jedhamu kana hundeessuu danda'e. Baaroo Tumsaa dhimmoota gaaffii lafaa, cunqursaa afaanii fi dhiibbawwan biroo Oromoo fi sabaaf sablammoota biraar keessumaatii uummata kibbaarra ga'aa turerraa kan ka'e namoota akka Tasfaayee Abbisoo, Asaffaa Caboo fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan dhaaba Icaat jedhamu hundeessuu danda'eera. Haa ta'u malee namoota Baaroo fa'aa waliin ta'anii dhaaba kana hundeessan keessaa tokko kan ta'e Obbo Asaffaa Caboo waa'ee hundeeffama Icaat ilaalchisuun innaa dubbatu Icaat kan hundaa'e saboota Itoophiyaa lakkoofsi isaanii muraasa ta'etti fayyadamuun ergamoo ofii qaban fiixaan baafachuuf yaadameeti malee dhugummaan mirga isaaniitiif falmuuf jedhamee mitii jedhu. Haa ta'u malee yaadi Obbo Asaffaa kun dhugaarraa kan fagaateedha kanneen jedhan ammoo hedduudha. Namoota kanneen keessaa tokko Obbo Ida'oo Bultooti. Hayyichi seenaa Obbo Ida'oon waa'ee dhimma kanaa ilaalchisuun innaa dubbatan dhaabni Icaat kan hundeeffame akka namootni kaan jedhan dantaa Oromoof qofa kan hundeeffame osoo hin taane gaaffii dhugaa saboota kaanii bu'uureffatee dhaaba sabaaf sablammiilee ijaaruun furmaata yoo ta'e yaada jedhu kan qabu ture jechuun turtii isaanii miidiyaa keenya waliin taasisaniin dubbatanii turan. Obbo Ida'oon itti dabaluudhaanis harki hedduun miseensota dhaabichaa Oromoo ta'anis namoota saboota akka Walaayittaa, Affaar, Kambaataa, Sidaamaa, Kafichoo fi kaanis turaniiru jedhu. Egaan qabsoon walqixxummaatiif diddaa gabrummaa irratti geggeeffamu galma barbaachisurra akka ga'uuf Baaroo Tumsaa ilmaan cunqurfamtoota Itoophiyaa biroo waliin hariiroof walitti dhufeenya gaarii uumuudhaan uummata biyyattii dammaqsuu danda'eera. Baaroo Tumsaa abaa'us ta'e dhaaba Icaat bu'uureessaa fi hoogganaa qofa osoo hin taane nama waan hunda caalaa uummata Oromootti aansee abaa'oo akka mucaa dhalatutti kunuunsaa akka ture hiriyoonni isaa lubbuun jiran kan akka Obbo Dheeressaa Qixxeessaa ragaa ba'u. Baaroon yeroo Icaatiin dhaabetti rakkoo uummata Oromoo irraan dabarsee ilaaluudhaan uummata akka Oromoo rakkataniif garboomfataman fira godhachuun Oromoo duukaa ijaaree ture. Kun ammoo Baaroo Tumsaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti mirgi, aadaan, afaan, amantii fi duudhaaleen sabaaf sablammiilee biyyattii hundinuu walqixatti sadarkaa isaaniif malu argachuu qabu jedhee kan amanu akka ta'e ibsa. Obbo Leencoo Lataan gama isaaniin Baaroon Icaatiin kan hundeesse tooftaaf ture jedhu. Icaat akka sanitti meeshaa abaa'oo ture malee abaa'oon meeshaa Icaatiin turre. Wanti ifatti hojjetamu maqaa Icaatiin, wanti iccitiin hojjetamu ammoo maqaa abaa'ootiin hojjetamaa ture. Dhimma Oromoon qabsoo geggeessuu keessatti sabaaf sablammoota biyyattii keessumaa saboota seenaa fi hidda latiinsa dhalootaatiin walitti hidhata qabu of cina hiriirsuu fi waliin ta'uudhaan qabsoo geggeessuu qaba jedhu ilaalchisuudhaanis hayyoonni jaarmiyaaleen siyaasaa fi dhalooti har'aa kun har'allee taanaan daandii fi tooftaa Baaroo Tumsaa kanarra deemuu qabna. Uummata kuush hunda of duukaa gurmeessuu qabna. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo alagaa jala rurruuqamuu mannaatii sabaa fi sablammii hunda fira godhachuun waliin ijaaramuu qabna. Kana gochuuf ammoo ilmaan Oromoo duraan dursa dhaaba isaanii walitti tokkoomsuu qabu jechuun hayyoonni kallattii milkaa'ina qabsoo Oromoo eeran har'aan kanallee hedduudha. Kana malees Baaroo Tumsaa sagantaa warraaqsa dimokiraasii biyyoolessaa jedhu namoota akka Dr. Sannaa Likkee, Dr. Haayilee Fidaa,
Dr. Kabbadee Mangashaa, Dr. Warquu Faradee, obbo Isheetuu Araarsoo faa waliin ta'uudhaan qopheessuu danda'eera jedhu obbo Ida'oo Boruu. Bara 1978 keessa dargiin dhaabota akka Iyaappaa magaalaadhaa baasee Mayisooniinis bibittimsee nurratti xiyyeeffate. Nus magaalaa gadhiisnee ba'uuf dirqamne jedhu obbo Leencoo Lataa. Baaroo Tumsaa qaama bulchiinsa dargii ta'ee iccitiin ammoo abaa'oo ijaaruuf ga'een inni taphate akkanaan guddaa ture. Gaazexaan kun hayyama yeroo tokkoof argate boodatti jechuun torbee lama maxxanfamuu isaa hordofe Mahadii Hamdii yoo hidhaman Baaroo fi obboleessi isaa Lubni Guddinaa Tumsaa lubbuu isaanii du'a oolchanii hidhaatii akka isaan hiiksisan BBC'tti dubbatanii turan. Garuu utuu hin turin bara 1977tti mootummaan dargii gaazexaa Bariisaa fuudhee ministeera beeksisaa jala galche. Qabsaa'onni gameeyyiif namoonni hedduun yaada Baaroo malee abaa'oon dhalachuu hin danda'u ture jedhu irratti walii galu. Kanumaan wal qabatees hundeeffama abaa'oo keessatti hojiilee ijoon lama nama walitti qindeessuu fi sagantaa isaa barreessuudha jedhu Dr. Diimaan. Bara 1973 maandhilee duraan Baaroon ijaaraman hunda biyya keessaa fi biyya alaa jiran akkasumas Jeneraal Taaddasaa Birruu waliin wal quunnamuudhaan hariiroo uumuu fi marii gochuun walgahii abaa'oo bu'uureessu qindeesse. Seenaanii fi guci qabsoo abaa'oos gaafa sana qabsiifame. Namoonni walgahii kana irratti argamanis Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii, Leetanaal Koloneel Damisee Dheeressaa, Leetanaal Koloneel Kabbadaa Qajeelaa, Abbiyyuu Galataa, Addisuu Bayyanaa, Leencoo Lataa, Yuusuf Bakarii fi Diimaa Naga'oo turani. Baaroon sochii sadarkaa fi caasaa hunda keessatti qooda fudhachuu, qindeessuu, gurmeessuu, to'achuu fi hoogganaa ture. Miseensotaa fi mandhee dirqamatti utoo hin bobbaasin dur sirna naamusa eeggachuu qabanii fi iccitii isaan eeggachuu qaban hubachiisaas ture. Baaroo Tumsaa, obbo Leencoo Lataa fi Dr. Diimaa Naga'oo namoota sadii sagantaa dhaabichaa barreessan ta'uu ni dubbatama. Oromoota kutaalee biyya adda addaa, amantaa adda addaa fi sadarkaa jireenyaa adda addaa irra jiran waliin hariiroo jabaa uumuun kan beekamu Baaroo Tumsaa biyya keessa qofa osoo hin taane biyyaan ala baqatanii fi barnoota irra warra turan kanneen akka Hayilee Fidaa waliin illee quunnamtii qabaachaa tureera. Keessattuu wanti namni qabsaa'aan kun gadi jabeessee itti amanu qaamni bilisummaa Oromootiif hojjetu ilmaan Oromoo godinaalee hunda amantii hundarraa dhufanirraa bu'uureeffamuu qaba kan jedhu ta'uu obbo Leencoon ni himu. Kanas hojii kooti jedhee godinaalee akka Walloo fi Raayyaa irraa nama hanga argatutti osoo hin boqotin hojjetaa waan tureef hooggansi abaa'oo inni jalqabaa kan hunduu keessattu of argu akka ta'u ta'eeras jedhu. Jaarmiyaa siyaasaa ijaaruuf namoota jajjaboo walitti qabuun barbaachisaa akka ta'e kan kaasan ammoo hiriyyaa Baaroo Tumsaa kan turan obbo Kabbadaa Qajeelaati. Obbo Kabbadaa Qajeelaa abaa'oo ijaaruu keessatti namni ga'umsa akka isaanii qabaachaa ture Baaroo ta'uusaa dubbatu. Baaroon Wallaggaa ka'ee hanga baatti, kaabaa qabee hanga kibbaatti namoota keenya walitti qabuu keessatti ga'ee murteessaa ba'e. Waa'ee gumaachaaf aarsaa Baaroo Tumsaa uummata Oromoo dadammaqsuuf gumaacha yoo yaadatan yeroo sanatti osoo Baaroon hin jiraanne, osoo Baaroon hin kaane ta'e waa'ee mirga uummata Oromoos hamma kanatti deemuu hin danda'a laata kan jedhu hamma yoonaa gaaffiin isaa sammuu koo keessa jiraa jedhu obbo Kabbadaan. Piroojeektii Icciitaawwan adda bilisummaa Oromoo hundeessuu bara 1973tti Baaroo fi waa'illan isaatiin qophaa'e. Bara 1974 wixineen sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waraqaa adii irratti hayyicha Baaroo Tumsaa, obbo Leencoo Lataa fi Dr. Diimaa Naga'oon barreeffame. Wixineen sagantaa kanaa waggoota lamaaf erga qeeqamee booda waayyeeffame. Waggaa lama booda walgahii icciitiin sagantaa fi hoogganni abaa'oo dhaaba Baaroon waa'illan isaa waliin mirga saba Oromoof akka qabsaa'u ijaaran darbees faajjii dhaloota Oromoo ta'ee raggaasifamuu danda'e. Warri yeroo sana filataman Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mitikkuu fa'aa turan. Sagantaan dhaabichaa Baaroo fa'iin boocame Dimokiraatik Riippaabilik of Oromiyaa maddisiifna. Yoo haalli kan mijatu ta'e immoo mootummaa yuuniyeen, konfedereeshinii fi federeeshinii ni ilaalla kan jedhutu lafa kaa'ame jedhu obbo Leencoo Lataa. Yeroos kaayyoon ture Oromoo qofa bilisoomsuuf hin turre. Oromoo cunqurfamaa bilisoomsuuf ture. Oromoo keessas qabsoon ni jiraata. Booddeessitoota Oromoo waliinis qabsoon ni jiraata. Qabsoon farra fiudaalaas Oromoo keessattis ta'e Oromoo alatti ni geggeeffama jedhanii sagantaa isaanii keessatti lafa kaa'an. Qabsoon dhaabni kun geggeessu qabsoo siyaasaa fi kan hidhannoos akka ta'u sagantaan dhaabichaa bara 1976 raggaasifame ifatti kaa'ee akka tures obbo Leencoo Lataa ni yaadatu. Bara 1976 Baaroo Tumsaa mandheelee dhoksaan ijaare hunda sochoosuun ijoollee Oromoo qaroo bakka hunda irraa
quunnamuu fi walitti fiduun taa'umsa ABO inni duraa Finfinneetti bara 1976 akka ta'uu fi sagantaan siyaasaa dhaabichaa akka mallattaa'u barruuleen dhaabichi siyaasa isaa ittiin tamsaasuu danda'u bakkalcha Oromoo kan dargaggootaa immoo warraaqa kan qaama waraanaa sagalee bosonaa moggaafame sagantaan siyaasaa dhimma Oromoo irratti akeekkatee fuula tokkoon akka eegalu kan taasise murna Baaroon hoogganaa ture akka ta'e seenaan hojii isaa ni mirkaneessa. Bara 1975 mootummaa Somaaliyaa kan Saayid Baareen kutaalee baha Oromiyaa hedduu fi Baalee to'achuuf weerarri godhame hojii siyaasaa hooggansi ABO hojjeteen baddaa Oromiyaa keessatti fashalaa'eera. Kana booda hooggantoonni dhaabichaas siyaasa yeroo sana biyya keessa turan magaalaa keessa turuuf carraan qabaachaa turan waan dhumaa deemeef magaalaa keessaa ba'uuf dirqaman. Hooggantoota dhaabichaa keessaa kanneen jalqaba waraanatti makaman Jaarraa Abbaa Gadaa fi Mul'is akka ta'an maddeen seenaa ni ibsu. Suuta hooggansi hundinuu bosona innaa seenu Baaroon gara dhuma bara 1977tti ijoollee isaa umurii xixiqqaa fi haadha warraa isaa dhiisee Harargeetti bosona gale. Hooggantoota dhaabichaa magaalaatti hafan keessaa namni dhumaa magaalaatii ba'e obbo Leencoo Lataa yoo ta'an quunnamtiin hooggansa bosona jiru waliin taasifamaa tures karuma isaanii ture. Baaroon hanga daggala lubbuun turetti barnoota siyaasaa bifa garaagaraatiin qopheessee ijoollee leenjisaas tureera. Warri leenji'an immoo waraana akka leenjisaniif hojjechaas ture. Baarootumsa dimokiraasiitti baay'ee kan amanu yoo ta'u dimokiraata'uun Oromoo ni hangeessa jedhee nama amanudha. Biyyi kun dimokiraata'uudhaaf mirgi Oromoo kabajamuu qaba jedhee amana jedhu obbo Leencoo Lataa. Waa'ee hiree Oromiyaa ilaalchisuudhaanis yaadi Baaroon qabu. Oromiyaan biyya Itoophiyaa dimokiraatofte keessatti gaarii ta'uu dandeessi. Suniin ta'uu taanaanis biyya walabaa Oromoo ijaaruun ni mala. Wanti ijoon mariif hin dhiyeessine garuu dimokiraasiidha kan jedhu ture. Galmee seenaa qabsoo mirgaa Oromoo keessatti ABO'n gahee isaa olaanaa kan taphate yoo ta'u sana keessatti ammoo qabsaaf falmaa mirga saboota cunqurfamanii kan ta'e Baaroon hiree guddaa baheeti jira. Seenaan hayyichaaf karra saaqaa diddaa gabrummaa kanaa harka hedduu hundeeffama dhaaba kanaa kan hanga ammaatti faajjii qabsoo Oromoo ta'e waliin ni ka'a. Eenyummaa fakkeenya calaqqee qabsoo Oromoo fi saboota biroo akkasumas bu'uureessaa adda bilisummaa Oromoo ta'e kanaa jaallawwan qabsoo isaa fi namoonni itti dhiyeenyaan isa beekan yeroo ibsanitti obbo Leencoo Lataa Baaroo malee addi bilisummaa Oromoo dhalachuu hin danda'u ture jedhu. Obbo Baaroon nama waliin hojjechuun danda'amu, nama irratti of gatuu hin danda'amu, nama waan jedhe guutu, nama beellama hin hirrifne, nama gara laafessa jechuun kan ibsan ammoo Dooktar Diimaa Nagaooti. Baarootumsaa silgaa nama gara laafessaa fi wanta danda'u kamiin illee kan rakkate gargaaruuf duubatti kan hin jenne akka ta'e namoonni hedduun dhugaa bahuuf. Fakkeenyaaf waa'ee arjummaa Baarootumsaa kanneen dhugaa ba'an keessaa tokko Dooktar Diimaa Nagaooti. Dooktar Diimaan bara barnoota isaanii yuunivarsiitii Finfinnee xumuranii hojii dhabanii turanitti Baaroon miindaa isaarraa ji'a ji'aan qarshii kutaa fi gargaaraa akka turellee ni yaadatu. Siyaasa Itoophiyaa keessatti mirga sabaaf sablammiilee kabajuu qabsoo sosochii barattoota Itoophiyaa keessa galchuun namoota siyaasa Itoophiyaa keessatti yaadataman lama keessaa tokko obbo Baaroodha jedhu. Namni biroon sosochii barattoota Itoophiyaa keessatti maqaan isaa kaafamu immoo nama walloo kan ta'an obbo Waalalliin Mokonnin jedhu. Obbo Ida'uun hayyuu faarmaasii, hayyuu seeraa, qabsaaf falmaa mirga namoomaa kan ta'e Baarootumsaa dhimma Oromoo fi sabaaf sablammootaa waltajjiiwwan siyaasaa kanneen Itoophiyaawummaa dursan duratti dhiyeessuunis adda duree ta'uun isaa ni himama. Baaroon yaada, ilaalchaa fi kaayyoo Oromoo amantaan, lagaa fi naannummaan qooduu hambisuun Oromoo tokkoomsuuf qabuun hunda biratti hedduu beekama. Gariin namaa waa'ee kanas yeroo ibsanitti gaa'illi isaallee osoo hin hafin agarsiistuu ilaalcha kanaati jedhu. Baaroon dubartii naannoo giddu galeessa Oromiyaa maatii beekamoo obbo Bultoo Ejersaa kan taate aadde Warqinash Bultoo fuudhe. Aadde Warqinash obboleettii Jeneraal Damisee Bultoo yoo taatu mana barnootaa mananitti akka barattes obbo Ida'uun ni yaadatu. Sirna cidha Baarootumsaa Finfinnee ka'ee hanga Baakkoo mana obboleettii isaa Raahel Tumsaatti raawwatameen fageenya kana gidduutti nyaatii fi dhugaatiin qophaa'ee ture. Kun ammoo Oromoo walitti fiduu irratti hojii guddaa hojjeteera jedhu obbo Leencoo Lataa. Baarootumsaa gaa'ila aadde Warqinash Bultoo waliin godhateenis shamarran lamaa fi dhiira tokko walumaa galatti ijoollee 3 horachuu danda'eera. Maqaan isaanis Naasisee Baaroo, Ayeetuu Baaroo fi Ejersa Baaroo jedhamu. Maqaa Baaroon ijoollee isaatiif moggaase kunillee walitti dhufeenya Oromoo akka tiksutti kan mogga'e ta'uun isaa ajaa'iba yaada gabbataa Baaroo kan agarsiisudha. Kunis maqaan mucaa durbaa hangaftittiidha yookiis Naasisee maqaa haadha Baaroo yoo ta'u maqaan ilma isaa Ejersa jedhu ammoo maqaa akaakayyuu haadha warraa isaa aadde Warqinashiiti.
Haa ta'u malee haalli du'a hayyuu fi qabsaa'aa gameessaaf qaalii saba Oromoo fi saboota cunqurfamoo kana hedduu ifa miti. Waa'ee haala du'a isaatii ilaalchisuudhaan barreeffamoonni barreeffaman tokko tokko akka jedhanitti yoo ta'e bara 1977 keessa Baaroon murna kutaa Harargee keessatti qabsoo hidhannoo geggeessaa turetti makame. Qaamni dhaabichaa dirree ba'aa ture rakkoo jajjaboo hedduu keessa waan tureef Baaroo Tumsaa fi Magarsaa Barii walgahii naannoo sanatti Gurraandhala bara 1978 ta'u qopheessuu eegalan. Erga bobbaa waraana sirna yeroo sanaa ofirraa ittisanii booda sirna dhaabichaa sirreessuu itti fufan. Caamsaa bara 1978 bakka Baaroo Tumsaa fi hoogganoonni biraa dirqama kanarra jiranitti miseensuma dhaabichaan dhukaasii banamee Baaroon wareegame jedhu. Haa ta'u malee jaallawwan qabsoo Baaroo Tumsaa keessaa tokko kan ta'an obbo Leencoo Lataa haala du'a qabsaa kanaa ilaalchisuudhaan ennaa dubbatanitti baatii ebilaa keessa bara 1978 guyyaa jalqabaa dirreetti bahan Baaroon yoo wareegamu ani biran ture jedhu. Gaafa inni wareegame biran ture. Gaafa sana galgala isaa wareegame. Balaa haala yaadaminiin wareegame. Wareegamni isaa siyaasaanis kan wal hin qaban amantiin waan walitti hidhates hin turre. Balaa tasaa ture. Mootummaa yeroo sanaatiinis hin turre. Haala keessoo yookaan wal dhabdee tureenis miti jedhu obbo Leencoon. Haa ta'u malee haala wareegama Baaroo ibsuuf hayyama warraa fi dhaabaa kan isaan feesisu ta'ullee obbo Leencoo Lataa BBC'tti himanii turan. Walumaa galatti Baaroo Tumsaa Silgaa Oromiyaa Harargee keessatti bakka Tulluu Carcar jedhamtutti umurii waggaa 40 isaatti wareegame. Galanniif kabaji gootota ofii isaaniitiif osoo hin taane saba isaaniitiif biyyaaf akkasumas addunyaatiif gumaacha gaarii gumaachanii darbaniif haa ta'u. Egaan hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa seenaa jireenya hayyuuf qabsaa'aa gameessa kanarraatii waan hedduu akka barattan ni amanna. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse ana Daana Tasfaayeeti. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Marsaalee hawaasummaa keenya laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Hanga sagantaa biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.